Basic KaliLinux command ethical hackerin hunda dirqama kan beekuu qabu. Faayidaan KaliLinux operating system tokkoffaa security dhaaf, lammaffaa penetration testing dhaaf, sadaffaa ethical hacking dhaaf. Video ko like share gochuu hin dagatina. Still like. Hi akkam jirtu maatiin chaanaalii Ambootek kun ambotek.com dha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii koo kan dhuftan subscribe gochuun maatii chaanaalii kana akka taatan isin affeera. Viidiyoon ani gadhiisu dafee akkasiin qaqqabu yoo barbaaddan mallattoo bilbilaa sanarratti cuqaasa. Installation of KaliLinux operating system viidiyoon ani kana dura hojjedhe jira. Linkii isaa description yookaan commentii jalatti isiniif barreessa, dhaqxanii daawwachuu ni dandeessu jechuudha. Peace. jalqabarratti maaliif command line interface yookaan immoo terminala baranna jettanii na gaafachuu dandeessu. Maaliif command baranna jettanii na gaafachuu dandeessu. Command line interface yookaan immoo terminala yookaan commandin highly flexible dha jechuudha. Fakkeenyaaf akka wanti haaraa tokko create gochuudhaaf graphical user interface keessatti step 4 deemna jechuudha. So graphical user interface jechuun ko iddoo kana biratti fakkeenyaaf faayila banuudhaaf iddoo kana bira dhufnee faayila isa jedhu bira dhufnee akkasitti open goona yoo ta'e kun graphical user interface jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf Windows irratti yeroo baay'ee ni beektu jedheen abdadha commandin fayyadamna jechuudha. Yeroo baay'ee graphical user interface fayyadamna jechuudha. Deemnee faayila tokko copy yookaan paste gochuudhaaf mouse dhaan fayyadamna jechuudha. So terminalan fayyadamna jechuudha iddoo sanatti. So garuu iddoo kana biratti KaliLinux yeroo bira dhufnu terminala fayyadamna yeroo baay'ee. Terminala yeroo fayyadamnu highly flexible dha jechuudha. Kan biraan immoo command line interface yookaan terminal fast dha jechuudha. Saffisni isaa baay'ee guddaadha jechuudha. So user tokko add gochuudhaaf step 4 deemna jechuudha. Graphical user interface fayyadamnu yoo ta'e, garuu terminala fayyadamnu yoo ta'e sarara tokko qofa barreessina jechuudha iddoo kana biratti. Terminala banuudhaaf yookaan command line interface banuudhaaf karaa harka bitaatiin lammaffaa irratti argama jechuudha. So terminal isa jedhu irratti click gootu jechuudha. Iddoo kana biratti click gootu jechuudha. So minimize godheen isinitti agarsiisa. Iddoo kana biratti root kan jedhu jira jechuudha. Rootiin kun maqaa user jechuudha. Iddoo kana biratti root userin KaliLinux operating system yeroo install goonu kan create ta'ee dhufudha jechuudha. Root userin faayila daangeessuu, software install gochuu bulchaadha jechuudha. Yookaan mirga addaa qaba jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin administrator privilege jennaan jechuudha. So yeroo kamiyyuu hojii administratorii yookaan immoo hojii bulchaa hojjenna taanaan rootidhaan loogid goonee seenuu qabna jechuudha. So kan biraan iddoo kana biratti kun maqaa useraati isiniin jedheera. Itti aanee kan jiru immoo Kali kan jedhu jira jechuudha. Iddoo kana biratti kun host name dha jechuudha. So server environment biratti yeroo deemnu host name important dha jechuudha yookaan immoo baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So ishiin itti aantee jirtu immoo kun iddoo kana bira simple separator dha jechuudha. So ishiin kolonii lama kun simple separator dha jechuudha. So itti aanee kan jirtu immoo mallattoon kun immoo tiin sign jedhamti jechuudha. Show user working home directory dha jechuudha. So itti aanee kan jiru immoo iddoo kana biratti hash signin kun root user ta'uu isaa nutti hima jechuudha. So iddoo kana biratti regular dha taanaan hin jijjiirama yookaan dollar sign itti jijjiirama jechuudha. So inni kun root userii miti yoo ta'e iddoo kana biratti dollar sign itti jijjiirama jechuudha. Amma gara basic command of KaliLinux operating system seenna jechuudha. Fakkeenyaaf user nuti amma irraa jiru beekuudhaaf maal jenna iddoo kana biratti who am I jennaan jechuudha. So command kana yeroo barreeffannu user nuti irra jiru nutti hima jechuudha. So enter yeroo jennu root dha nuun jedha jechuudha. Iddoo kana biratti kan biraan immoo guyyaa beekuudhaaf yoo barbaanne maal jenna iddoo kana biratti date jennaan jechuudha. Argitan miti guyyaa isaa nutti hima jechuudha. Guyyaan kun maal akka ta'e nutti hima jechuudha. Kan biraan immoo pwd kan jedhamu jira jechuudha. So print working directory jechuudha. Directory yookaan folder nuti irra jiru print naaf godhi jechuudha. Iddoo kana biratti print working directory jechuudha. So enter yeroo jennuun root dha nuun jedha jechuudha. So kan biraan immoo cd kan jedhamu jira jechuudha. cd jechuun immoo foldera banuudhaaf yookaan foldera keessaa bahuudhaaf cd kan jedhamu fayyadamna jechuudha. So Windows irratti illee jira natti fakkaata. So cd jennee jechuudha. Iddoo kana biratti desktop fakkeenyaaf foldera tokko desktop irraa qaba mydr kan jedhu isa banuudhaaf maal jettu cd desktop
slash achi my dr yeroo jettaniin gara foldara sanaa isinii seena jechuudha. So CD'n kan fayyadamuun foldara banuudhaaf yookaan foldara keessaa bahuudhaaf isiniin jedheera. So amma PWD otoon jedhe yookaan print working directory isiniin jedheera. Directory yookaan foldarri nuti amma irra jiru print naaf godhi yeroo jennuun enter yeroo jennuun rootidha. Kana nutti hima jechuudha. Argitan miti? Kanadha jechuudha. So kan biraan immoo ls jechuun immoo list naaf godhe jechuudha. So fakkeenyaaf ls desktop slash my directory isa jedhu irratti foldara sana irratti ls yookaan list naaf godhe jechuudha. ls jechuun iddoo kana biratti argitan miti? ls jechuun listidha jechuudha. So enter yeroo jettan argitan miti? Faayil achi keessa jiru hin jiru naan jechaa jira jechuudha. So kan biraan immoo iddoo kana biratti clear kan jedhamu jira. Clear jechuun iskiriinii irra kan jiru barreeffamoota clear naaf godhi jechuudha. Kan biraan immoo kan biraan fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Control L otoo fayyadamtanii clear siniif godha jechuudha. So enter yeroo jettanii akkana siniif godha jechuudha. Kan biraan immoo fakkeenyaaf foldara create gochuudhaaf maal jennee barreessina iddoo kana biratti. So amma desktop my directory isa jedhu keessa jira. So keessaa bahuudhaaf maal goona? CD jenna jechuudha. So CD kan fayyadamnu foldara keessaa bahuudhaaf fi seenuudhaaf siniin jedheera. CD yeroon jedhu amma gara ruutiitti na deebisa jechuudha. So iddoo kana biratti amma foldara haaraa banuudhaaf maal jenna? Fakkeenyaaf foldara haaraa create gochuudhaaf mkdr jenna jechuudha. So mkdr eessatti create goona foldara kana? Desktop irratti. Fakkeenyaaf desktop achiin slash jechuudhaan maqaa foldara sanaa kennitu jechuudha. Iddoo kana biratti fakkeenyaaf ani new folderiin jedhaan jechuudha. So new folder jedheen slash jedheen enter ennaan jedhu folder haaraa create naaf godha jechuudha. So iddoo kana biratti eegaa iddoo kana biratti desktop irratti eegaa amma fakkeenyaaf enter yeroon jedhu argitan miti? New folder kan jedhu iddoo kana biratti create ta'eera jechuudha. So fakkeenyaaf ls jedheen ls jechuun listidha siniin jedheera. List achiin desktop jedheen desktop irra kan jiru list naaf godhi yeroon jedhuun argitan miti? Enter ennaan jedhuun foldara lama qabdanaan jedha argitan miti? My directory kan jedhuu fi isa amma create goone jechuudha. New folder kan jedhu jechuudha. So kan biraan immoo fakkeenyaaf my new folder isa jedhu keessatti faayila biraa create gochuu otoo barbaade maaliin jedhaan iddoo kana biratti touch kan jedhamu jira jechuudha. Commandiin touch jedhamu jira. So irratti touch erga jettanii booda achiin desktop irra jira. So foldarii keenya desktop irra jira iddoo kana biratti. So slash new foldarii keessatti new foldarii keessatti achiin slash jechuudhaan faayila ammasiin create gootan fakkeenyaaf new file dot txt achiin enter yeroon jedhuun create godha jechuudha. So new foldarii keessatti new file dot txt kan jedhu create godha jechuudha. Fakkeenyaaf enter yeroon jedhu laala ilama iddoo kana biratti new folder isa jedhu keessatti bannee yeroo laallu bannee laaluu ni dandeenya. Argitan miti? New file dot txt kan jedhu create godheera jechuudha. Argitan miti? Kan biraan immoo ls jennet ls jechuun listidha siniin jedheera. ls jennet achiin iddoo kana biratti desktop achiin slash new folder achiin yeroo slash jennuun foldara sana keessa kan jiru nutti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf enter jennaan new file dot txt kan jedhu isa amma iddoo kana biratti create goone nutti agarsiisa jechuudha. So foldara keessa isa jiru nutti agarsiisa jechuudha. So kan biraan immoo cp kan jedhamu jira jechuudha. cp jechuun copyidha jechuudha. So amma copy goone jechuudha. Fakkeenyaaf cp desktop irra kan jiru maal? New folderii keessa new folderii keessa maal? New file kan jedhamu new file kan dot txt argitan miti? New folderii keessa kan jiru new file dot txt achiin space gochuudhaan desktop ammas desktop copy kan goonu new folderii kana gara my dr isa jedhu keessatti copy goona jechuudha. So iddoo kana biratti erga akkas jennee booda isa kana guddisee isinitti agarsiisa. Achiin desktop jenna iddoo kana biratti desktop achiin my directory sana barreessina jechuudha. So new folder irraa gara my directory tti copy goona waan ta'eef my dr isa jedhu barreessina jechuudha. Achiin slash gochuudhaan enter jennaan jechuudha. Argitan miti? Slash jechuudhaan achiin enter jennaan jechuudha. Argitan miti? Kanadha jechuudha command isa. So copy goona jechuudha. cp jechuun copy dha jechuudha. cp desktop
desktop irra maaltu kan jiru new folderii keessaa fuuneet new folderii keessaa new file.txt kan jedhamu keessaa gara desktop my directory kan jedhu keessatti copy goona jechuudha. So banee isinitti agarsiisuu nan danda'a command isaa toon rukutiin. So my dr isa jedhu irratti duwwaadha jechuudha. My dr inni jedhu faayila homaan qabu kana dura. So kana yeroon enter godhu copy godha jechuudha. So as keessaa fuudheet new folder isa jedhu keessaa fuudhee my dr isa jedhu keessatti copy godha jechuudha. So enter yeroon jedhuun argitu jechuudha. Amma fakkeenya my dr isa jedhu keessatti create copy godha jechuudha. Argitan new file.txt kan jedhu copy godha jechuudha. So cp jechuun iddoo kana biratti copy dha jechuudha. So kan biraan immoo directory biraa copy godheen isinitti agarsiisa iddoo kana biratti. Fakkeenyaaf make directory jedhanii directory biraaf uumuudhaaf maaliin isiniin jedhee make directory achiin eessarratti create goona. Fakkeenyaaf desktop irra yoo ta'e desktop irratti achiin slash jechuudha. Fakkeenyaaf ambootech otoo ta'e ambootech kan jedhamu foldera tokko creating godha jechuudha. So enter yeroon jedhuun create foldera tokko yookaan my directory tokko create godha jechuudha. Argitan miti iddoo kana biratti my ambootech kan jedhu create godha jechuudha. So kan biraan immoo iddoo kana biratti move kan jedhamu jira jechuudha. mv move dha yookaan immoo cut paste isa jennu jechuudha. So move mv achiin desktop irra kan jiru slash new folder new folderii keessa kan jiru maal new file.txt new move desktop new folderii kan jedhamu new file.txt gara eessaatti move goona desktop dhiifama iddoo kana biratti new achiin desktop achiin slash ambootech yennaan jechuudha. Iddoo kana biratti folderii nuti achitti qabnu isadha. Ambootech jenneet yeroo slash jennee enter jennu move godha yookaan immoo cut godha jechuudha. So ambootech kan jedhu banee isinitti agarsiisuu nan danda'a. Ambootech kan jedhu argitanii ambootech kan jedhu amma faayilumtuun jiru jechuudha. So maal goona amma new folder irraa fuuneet cut paste goona jechuudha. So enter yeroon jedhu amma argitu. So amma iddoo kana bira dhufnee yeroo laallu new file.txt kan jedhu create goone irra jechuudha. Argitanitti copy yookaan paste goone irra jechuudha. Cut goone irra jechuudha. So move kan jedhu fayyadamna jechuudha. Iddoo kana biratti argitanii miti. So move kan jedhu fayyadamna jechuudha. Move desktop new folder desktop jechuun faayila folderii keenya iddoo jirudha jechuudha. New folderiin foldera keenyadha. Achiin slash new faayila kana move gooneet gara kamitti desktop irratti ambootech folder isa jedhu irratti paste goona jechuudha. So dhiifama viidiyoon koo xiqqoo ni dheerate natti fakkaata. Basic KaliLinux command itti fuftanii daawwachuu ni dandeessu. Yeroo jalqabaaf gara chaanalii koo kan dhuftan subscribe gochuu maatii chaanalii kana akka taatan isin affeera. Viidiyoo nani gadhiisu dafee akkasiin qaqqabu yoo barbaadda mallattoo bilbilaa sanarratti cuqaasa. Viidiyoo koo like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Gaaffii yaada qabdan commentii irratti naaf barreessuu dandeessu. Basic KaliLinux for ethical hacking itti fufaa daawwadha.